إيجاز بودا خارنا قبضتين أكنتين أو أما فعلياتن كمان جت تجرا خفته هاي أنخي إني لو قديم با مين بيها يولا زمان خنا يو كس كس درت كس 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 جت أكن دبا خنا ساعدتي جنسي وبرتين كايا دو يابو mana daraadaree tumaan taa'u jiraanii barqa fittee tumbadiiti jedhu gumeette yaada chatana dhugumeette mana dheessate silaa kana naarkaan boo wallaa isaan bira qottee yoo inni hadiitu taate nama siiriitti godhee mana galfatu ani isumaa hayya dubbiin jabaatee jirti siiriitti qorrabeete assalaamu alaykum jeeni kana taraa takka xuunaan na jala biifuu laal kana mataa lafarra kaayila len assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota akkam jirtan nagaa fayyaadhaa jirtanii fayyaa baga jiraatan hundi keessan oromoonti kan musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa isin jaalan waan addaa qabannee dhufneerra nama na jala gartan ni agartan mee haaraa yuutubara haaraa isaa amma na dhuftee wayin sitti maddeettee mee salaamtaa gamasii dabarseetiin waan jettee natti himattu waliin hordofna نفانا ترى وانا سنجد مثلا تاجين درو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردفتو تافي قبل تتخني جرجرتو سنين جتشا بقى جراتا أنيس أكمن قدوماتتين اتلوفه دجاستو بيتي أكنا جانيتي يومغا أولا خينيا إسان اللي هدو لنبينو برباداني نسمو خانتو لفه ميغا من قدوماتنا هانا وجدتي لكم جاتو كوخانين جالدو تكرا نجلا بديه غندنا ماجرا أكنتين قاتنا في جاء مجاز النجلاف دويساني كنا عرّا تربانا نجلا دويساني جراني ميخو تنوجي كم قدومات نوجي لكي جانيتي إسا خنا دفع مي قاتنا نسقافة جلوفة إسنين لين نفانا تراني سننجا وانني نانجوج إيقا هردفتوتا في كبجمتوتا خين مي واني سنجتنين قافت لا من قدوما بيت نمال alla tanis من قدوما نمدفو زمن آخر أقرتني ألا نفتي نمان جالدي زي خوتو نالا ليتشون الله خي يدو قادا يوتيوب زمن مخانة تلوفتي بكال توتوب يوتيوب نسي أجمعانو سينا سبسكراب لايك شير قدسا جنا دابدا تخير نفتي ربي أقولو مال جت إن شاء الله أنا اللي كيرو ما فين دفع جاللتي قدو في تكوين قبضو مجاتكو كانت كجبار رقبة ميتين جرا باتي سجل وجمانة جرا أما جا كون رد دي كون رنياتشو دي منا خي سودمانة تاو هنغانا نجبه أكن منا خانت خدته نجلا بافته أكستي منا دكى منا تكو جرا بلدي تيجي تكبير جرا بلدي يسمى بريك دكى غافدو بلدي يسمى أتونا الرابعي أنا رلّي برولّي اسمه سنون بيخو مش عم أنا خجاهم بهو أكان سقولوا ناس سلالاين عن جتنا بابته أدو قرتي هركي إسانا نافي إسان الدوس دفه ونو ياينس نافي إسان الدون دفنه مش عن أكا قرتي نجي نافي إسان الدو خنا دبته من قدومان ما نسني جبافتون فرع تنافي ستة همت دفه تكنات مجان كنا كاميرتي درا باتي سجل نبيرة تريد باتي سجل نبيرة جرا باتي سجلن كنا مجان كنا متهاري بدفمو eegaa isin dhalaan akka beeytan magaalaa Yamantana keessatti isinummaa nu dhala dhiiratti xiqqeessu nyaachuu feetanii mucaan shabaabaa nama nuti beeynu moo ani akkasitti hin beeku beeytanillee jaalalti gaa guddoo fi xiqqoon qabdu narraanis hin baane nama hundaatu gurguddaa hundaate xixiqqaas fuudhu jira gaa'ii tana hadiisaa fi quraana keessatti illee numaan dhagee yoo gartee haatis ati mana kareeffattee galta mana kareeffadhate shuggaa guutuu keessa gala jaarsan qabdu hin qabu kanaan dura heerumee deeme bira duuba mucaan kun akka taariba dhufee si bira bu'e moo akka taariba dhufee na bira bu'e bakka hin qabu inni duraan ani bakka hin qabutti hin dhufe gaa'ee nama asii hin qabu nama tokko sin agarraan nama kana kan markate kanaahu hin beekne bakkaan nama kana harkate gartee hin beekne baatii sagal guutuun dandihee jiraachisu jira gaagazeen bakkaan ani silaa jaalalatti ibsachuu fadhatte hin eeyyamuu jaalalatee naan jee durumaanuu guisa mana kana mana galchitu maal jechuuf galchiti ani gaafa san arke ilmoon tunis ilmoo tokko dhogizeen akkanatti arke numaan galchee mana galcheetumaan jiraachisu jira odumaan taa'uu gaa qalbiin namaatu shayxaana na dhufte jaaladhe hayi isa guu mana galchitu akkamigaa yaana
Dila kana baay'ee sagalee waliin tureetti. Baatii sagalee wajji jirra. Mucaan eega onnatee baatii sagaleen kana duuba mana tokko keessa waliin jirtanii. Moruma takka keessa wajji jirra. Manuma tokko wajji hojii nyaanna wajji dhuyina. Anis gaa qalbiin si amma dura akkasitti itti gara nan galle gaafa duraanii akkasii hojii jiraachuu jiru sani. Manaas itti dhiiseetiin deema dalagaa waan inni fadhuus uffatarraayis nyaatarraayis hundarraa dhiyeessee fiitiin biraa deema. Oduma ja'uuti. Jiinuu bubbulaati goolabaa baanan sani akkasuma akka irraa jaalalti na qabdi. Inni nama dalagatee jiraatu miti. Ani eegana bira dhufee takkaan dalee namaa jiraachisu jira. Jiraachisu jira hoggaatu. Dalageetiin itti fidu jira. Dalageetiin itti fidee uffataas bitee fi nyaataas dhugaatis waa hundaan dandee hin dalagin jiraadhu anaas dandeeyaa jeeni. Hayyoo akkamitti kana ta'a? Akkanuma gaa dandeeti ani. Innis akkanumatti nama dalagaa laallatee dalaguu miti. Dalagatuun suma eeggata harkuma ta'e. Taa'eetu mana eeggatu jire. Nuunis gabba'uutti hin dhiisu. Hanga mana kana keessa waliin jirtan. Inni isa rafaatee isa rafta. Kurfaa sadiin qabaa'u kan namni nu hojii galu hin jirre. Atisti qal. Eegaan jaaladhe booda immoo manatti hin deebise. Okay. Mana tokko keessatti. Mana tokko keessatti mucaan eega dardarate. Eega nama gartee ati jaalattu ta'e. Mana tokko keessa kama waliin galtarre. Galle maaliif odoon jaalalati bakkaan silaa jaalalati jettee ibsadatti duraan amaneetumaan itti dhiisee manaas itti dhiisee alaas itti dhiisee qulfii kannee fi waan dandeerraa raashina isaa mataa jala kaayee fi waan feeta uffadhu dhugii nyaadhu dibadhu ka ilmoo namaatitti maal irraa jaalattee naan jiisa kana. Wanni inni irraa jaaladhee bareedina qaba istaahila qaba. Ani istaahiluma boona isaatii fi deemicha isaatii fi bareedina saniin irraa jaaladhe. Narra qabeenya qabaateeti miti. Anarra qabeenya niin qabaa'u namaan fadhe dhaabbadheetis bituu danda'e namni namaas ni bitaa'u. Ati duuba durumaanuu kana yetteetuma qalbiftee galtee inni mucaan waan sanii quban qabu. Mucaan odumaan jiru gaafaan galcha san bas akkanumatti harkaa nama tokko hin jiru uree namni akkanumatti oromummaaf naman galchu akkas jeetumaan galcha odumaan jiru ta'e ifinna harkisaa dhufe. Ajab. Hayi. Mucaan kun umriidhaan sii turre guddoo moo isa? Guddoo umriin tijaamaata 40. 40 geessee jira? Gee. Hordoftootaa fi kabajamtoota fayyi. 40 jettee nama 40 illee natti hin fakkaanne. Ammoo gaa mucaan agarreanii mucaa manguddummaa na yaammatteetiin dhaqee ilaaluu fi deema zamanaa firigaa dhalaan dhiira dhufachuu takkasiiti nyaara addattee jirtan moo akkami kanatti natti? Lakkii. Jaalalaa toto yaaboo jaalalaa kafna godhe micaasa yoo agartee ta'eetiifuu ni gaggabdaan siin jee gaggabdee lafa dhoyita kafna goote isaa baala na baafte manaan dhaquu hunda akkanuma naan jedhan amma yoo micaasaan agartees gaates wooma biroo qofa naan hin jiinii sittiin hirkadha waan feeteenis kan waan feete siin dandee waan feetes gadhees kana yaaddaami. Anuma moo? Barcaati. Barcaati ilaala kirtti si gadhiisa. Mucaan si sirreessa. Miicuu manaa sirreessa ilaala kiratti harkana kira lafannaa qabi ilaala haa sittiin jaa. Takkeettuma tanaa si dhaammadha. Achi dheeyxee jiin uummatuma san lafannaa hojii qabi kanan si jaati. Tanumaan si dhaammadha. Yaamaan taate egaa harka waan akkanaa nu mutachaa deemu jira. Ati yoonii fi mucaan sirra xiqqaadha amma. Aboo mucaan irra xiqqaadhaan sin jee. Mucaan irra xiqqaadhaa gaa jaalaltee xiqqoo ni qabdi. Siin jaaladhaa hoggaattuu marsi. Ayyaa siin jaaladhaa jaa mucaan ka ajaa'ibaa. Ittuma baafadde. Bar jaalala ajaa'ibaa tanatti baafadheeti. Hogguu isatti dawwalee isaa amma hanga inni ala jiru kana hanga inni beekan takkaa miila farraan deebi. Akkanumatti hin barbaada manguddummaan kamtuu dandeenye yeroo kamtumaan hojii manuman na bira deebisaa. Jeetiin akkana halkanii guyyaa fiigu jira. Anamma tamii maadaamisa maqaan ka'e. Biqiltuu tuubiyan. Hayyuutuu baate kaasa. Meeqaan siin jee biqiltuu ta'e. Ati Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ta inni dura fuudhe isaa amma 25ti intala amma 40 fuudha Khadijaa. Humaan qabu garuu ati isa jaalachuun dura silaa inni si jaalatee irra bareeddu. Inni amma gulaaltu inni kun xiqqishollee si jaalatee jira. Yaa boo micaa waa kana jaalatu miti. Eegaa keessaa hoo eegaan umriiti jesan itti hime. Eegaan umriiti jette miti akka qocaan akkana gisee garte namni itti dhufe mataa keessa deebisa. Takkaa fuulli isaa ifeen beeku ila guyyaa sana kanuma keessa gaddeebi. Anis numaanti safarraa inni irra dhaabee numaan sossoba suutuma suutaaniin itti dhiyaadha suutuma suutaanii sossoba jedhee jaluma gaa kophee haidheetuma jala deema amma dalagaan wallaalchisee bar dalagaa sanuu dhiisan mayi. Dalaguma sanuu dhiisan ma jalumaan fiiga hangaan baasu
Ani laalla si himu ifiin ajjeesa jeetiin jira. Maal jettee ifiin ajjeesa? Ayyaa ifiin ajjeesee. Yoo sadan. Ayyaa girgiree dhufaame yaaboo. Meeqaa siin jee? Harkaa eegee inni na bira gabbee mee wayiin sitti hima. Bishaan akkanatti afaan kiyya kanarra na bu'een beeku. Hidhiin nu goggoydeetiin turaan laala kanatti hin diddibadhee ifirraa cidhee wabbii. Isa biratti. Ayyaa gunni na bira jiru akkanatti wobbiif godhe. Inni eegaan sanatti ubrumatti jettan odoo itti himu baadda jeetiin sheenaa godhe laa. Umriin gosan tuudis. Yaa boodhiisi ubruma tanaan naga cabsee. Amma dhagee biqiltuu teenya dhagee. Ayyee. Amma dhugaa jaalalti guddinaa fi xiqqeenya wasantu. Atiitu isa jaalati. Zamanaa gadi dhalaanis amma jaalala nama baafachuu eegalte. Dhalaan siin jaaladheen akka kiyyatti safuudha. Akka ijoollee teenya ta'u Oromootti. Akka aadaa ta'e nyaatatti. Haa ta'u immoo sila arra inni siin jaaladhee jee amma mucaan maaliif sirraa qaanfate gullaadha. Mucaan amma nasiitiin jira harka siitiin nyaadhe guddina osoo hin taane akkamittiin isi garagalaadha. Mungkin haadhatii jettiin garagalaachuu danda'a. Aboo haadhatii jennaan jechuudha. Isin amma ijoollee amma 20 fi ijoollee amma 18 waan akkanaa jaalatan. Amata 20 sanuu mucaan kun hin geenye dhageemee wayiinsi magaan bakkuma namaatti asuma wal mari'anneeti marii takkaan tidhayna. Ilmoo tana namaa guddifataasi. Isa anumaa guddifata. Amma honga kanaa usii guddise. Namaa guddisa qofoota kana dhageeba. Qofoota kana dhafe wayii wanni ta'e deema. Kun kana ijoo kana na dhafe amma yaa agarte laala kana ifin nama harkisa. Naasi hima. Mucuu moodeela hundatti na Ayyaa moodeela inni nu duraanuu moodeela deemu moodeela kophaa godheetiin gisee ichi bahe. Na cinaan deemu akkasiin. Firis guuteen mataas. Firis godhee laala kana shaajee deemu. Akkuma ilmoo teeti. Amma gaafuma dirqoo ishatti kan nu jirti sana. Akkuma ilmoo teeti cinaa deemu jirta. Akkasumatti hin cinaa deema. Eegas booda har'aa na qabdeetiin akkanatti amma faadiyatan kanan jechuun jira haftee. Hayi an kaniin jiru guma na keessa waliin jiraattan kana. Naamka akkaataa ni beektate amma mucaan yoo dardarate. Ni beeka. Akkaataa ijaarsaaf dhiyaatanis ni beekta. Isa dura huccuu haphii fa'aa uffattee akka inni galtee kakkaafatu. Maarree kana gootee jirta? Lakkii san hin goone. San kaasilaa odoon isin jaaladhaa jee odoon jaalalatii jetanaa ittiin ibsatin hogguun tana dura dalage naawuni dheessaa mire. Allakkii bar silaa. Silaan akkas godhanii hin deemu. Tanaafii siin jaala. Silaan akkas godhe hin deemu laala akkaan godhe siimoon. Suuta gatteessiseetiin jaalala tanatti ibsadhee akkasitti hayyeenaan gizee inni hayyeenaan jee booda naafi inni wal fuunee saalatti aruusa godhannee gammannee qofallee taphannee achi booda kaa tana malee ani dilee sanitti jaallu odoon akkas jee inni nu gadi hin bahu ni hin beeka ijoollee zamana kanaa yoo akkas duratti kisi jette. Akkana dabbaa kanaa ta'a agarsiistee. Jinsii yoo biratti hin kaayyadhu yaaboo. Mana daraadareetu maan taa'u jiraanii barka fitti. Tumbadiiteeti. Tumbadiitii jedhu dhugumeette yaadacha tana dhugumeette meena dheessatti silaa kana na harkaan boo wallaa. Amma duuba yoo mucaan sin jaaladhuu sin jee ogguun dhaqe akkamitti isaan si harka deebisnee. Ifiin ajjeesa. Lakkee ani dhiira amata meeqaan taa'u jira amma 9 taa'u jira kophaati. Amma 9. Osoo dhiiran dhabdee. Takka ittiin dhiyaadhu dhiira tana niin barfa niin filaasi. Sii dhiira arkee jiru namni nama. Niin fila. Namni nama harkatti irraamtu jedhanii. Yaa boo kijiba san. San kijiba. Ani laal hogguu gartee silaa namni jaalala tana fadhiin jaalalaa tumte haate shiishaa kiyya gahu goonaa. Sirraa gaddee. Hirriba kiyya dibbu. Akkanatti namatti sagaltaa ilaal maallaqa iskoortaa godhee kantiin irra ciisa. Ati mamma cuma san hojii. Hayyee jettamoo ni galtamoo jiiti akka gartee seera keetitti sossobii si hayyama gizee wala gartanii nagiyaan galcha. Hoggoosan analan waphaasirra godha. Sana yaaddaawin. Akkasii migaa. Amma dirqiin jaalatti dirqiin taatu. Yaa boodoo anuma bira galchite tanuma jaalalaa tanaa ofirraa irraa bishaanumaan dhuga saba lubbuun na keessa baate bar duraan akkanaami. Akkana goggoradha duraani. Abdii. Nan beektu haa manuma taa'u. Uumaa siin godhine. Manuma haa taa'u. Ni nabdada bishaan amma baraayilaandiin kun guyyaa 5 dhugaa maal taate kasaaraarraan jira. Wayyaa rabbii rayya. Amma nus taatee waa'ee duraan illaan duraa wanni kasa karaa gubbaa akkasii shaashaatee deemtu. Akkana boorsaa inni akkana isaa deemaami. Amma kophee yoon takkaarra kaayyadde an duraan laa kophee yoon irra takka kaayyadde boruus zaaboodaas akkan inni jijjiiratutti jijjiirachaa deemu. Amma of jaalachuu eegalte jechuudha. Of jaalachuu eegalte. Amma kophee miila tokkoo yoon daasa kaayyadde kophee miila tokkoo hammaamaa kaayyadeetiin karaarra jira. Maali kana nama raachuun tun? Yoo mucaan si didee yookaan gootama. Yoo mucaan na didee isaa sajjeesatiin fi sajjeesa jeetiin jira bara. Maal taate? Addunyaan tun hanganaame? Hanganaaba? Ajaa'ibaan nu qabate.
Allah ilmoonni jala ootus hin jirtu. Ciiqis na jalaan jettu. Ciriqis na jalaan jettu. Mucaan naman qabu. Ani nama saatiin takka harkee namni isaa habaatii sagaleen barbaadi nama isaa barbaada. Amma ho'iin si hima. Ayyee. Amma mucaa kanaan tuqaas hin dandeessu. Yoo mucaan siin jaaladhu siin jees hin dandeessu. Dhugaa jiruun sitti hima. Ayyee. Amma yoo mucaa kanaan tuqeette dhiigni gosa qaba. Mucummaan ammarra nama hin qabne kun. Booda du'aanii fi jiraan hundi kanatti karaa caasan uutaalan. Sitti as baha namni isaa. Anama mucaa kana hin beekan maduru. Anummaanuu nama kiyya ta'uu mala. Sanummaa yaaboo dokkee ladaa ittiin hin beeku. Mee hayyee yaaboo qabu maanta. Kasaaraan tana. Laga himee fi hin gungumini. Hayyee sittiin jira warra hin gungumne. Amma mucaa kana gamee kee jijjiiruuf akka kiyyanaan dhahe. Siiniidha haqa kee. Haqa kee innummaan karaa kee deemnaan doolaalli humni keetiin sin jee. Maal haasa'u? Akki doolaara kuma dila sanii sin fadhu booda. Ni ati miicuma san mana deebisii. Ati badiin tee bar. Badiin tiyya waan inni huccuu haaphii dura kaayyadee kana jijjiiniin sin jee barsiime. Egaa isa mana keessa kakaafachiisuu yaaddee. Barsana sani yaadne yaaboo. Jaalala tana gatteessiseetiin akka ilmoo namaatitti akka aadaa teenyaatitti akka heera keenyaatitti heera Oromoon gartee itti ol fuutu san akkasittiin itti ibsadha jeetu. Ubrumatii kanaan narra guddatee afaan kanaan dheeraa adda addaa feetiin ubriitti jeemee filaa kasaaraati jela. Umrii rakkoon qabduu si. Amma inni bakka tana laala egaa. Ati dabbaa agarsiisuu maaliif didde? Dabbaa kana kaa aadaan teenyaas hin jennee shari'aan teenyaas hin jenneemi tanaafiin dhiise. Amma sarkaa beekaa mucaan. Amma na harkaa beekaa. Eessa galeette amma mucaan? Amma saa. Mana qobboowuti. Chiggale. Achi mucaan mana qobboowuti galeette? Chiggale. Jaartiin isaa kana godhatte. Akkam maal jetti siinoo? Jaalala jiddu malti siinoo? Jaalala hedduu tanoonni naqee siinuu jaalachuu dhabdu. Ani mummaa lubbuu rakkan amma dheengata akkana takka killee lubbuu barbiyya teenya siimuu killee takka kana ta'e irratti kana laalanii taraa wadaa gurra qabatanii kana laalanii mi lubbuun akkana takkasitti dhuq neetti. Raafutti jiru gushaniin gabbeetu maltee beeku gushan akkaan telefoonatti hin dawwalle mataa gararree naa kaa'ee baafate akkanaati iyyaala. Jaartiin qobboo duuboo kamsiin jette? Akkaan itti si baasu mana kiyyaa si beeka mana kiyyaa narraa beeyya akkaan si godhunaa beeka kunuumee micaan kun mana kiyyaa haa gabboo ani boomee si naasoo sanuun beeku. Anis akkasitti si najjeesaan jeen dabbaa gaazaatiin si guban immoo na jalaa cibjattu hin jirtu tacarri na jalaa jettu hin jirtu si beekaan jeen gaa isaas baasu baannaan akka aadaa Oromootiin manguddummaa si fidaddaan jeen. Isumaanuu. Manguddummaa sana hayyee jechuu baatta akkaan itti baafadhunaa beekaan jeen qabeenya kiyya kuyyoo waanaa godhu baate. Gaafaan du'e waan godhu hin jiru ammatti addunyaa tanarra waan godhu baate akkasittiin biraa deeme. Dirqiin akkas jaalatu goona jechuun mucaan? San dirqama. Dubbiin tee nama bakka san bira kuttee yoo inni hadiitu taate nama siiriitti godhee mana galfatu ani. Isumaa. Hayya. Dubbiin jabaatee jirti siiriitti qorrabeetiin assalaamu alaikum jeeni akkana taraa takka xu'inaan na jala biifuu laala kana mataa lafarra kaayila len. Gibjaa galcheetiin irraa dhiitanis. Kanaan dura takka sirii nama goote? Hin goone ganaan hin godha amma mucaa kanaan jaaladhe amma dura kan hin jaaladhe yoo min arge. Ati yoo hiriyaa ta'e laallattee hoo? Hiriyyaan xiyyeessa jirtu kun hiriyaa xiyyaa miti. Yoo umrii sirra xiqqaatee siin fadhu siin jiru mucaan? Umrii narra xiqqaa inni kukaayyatee naan deema anaa kukaayyatee deemaa yoon fadhe maal haasoo isaati. Waan fadhutti gaddista. Kukaayyatee deemaa inni isin yoo jiru. Maa kukaayyatee naan deemaa guddinaaf. Ani koosa kaayyatee si gabbaasuu hin danda'u naan je irraa hin dhaabbadhu. Ammoo naan siin deemaa hun jeetu. Hai. Doo manguddummaa mana kanatti hin dabale? Nama si cinaatti tokko nama jira. Sanis mee fagoon jira jeetuma haasawa. Sana amma duraas ittumaan himadhe. Sanitti loleen saayiba isaati. Loleeni kaf godhate anti jimaafuu sodaadhe. Amma laal yoo inni hayyeene jechuu baate. Yoo inni jaalalati jeta dhugaa tana naa ibsu baate. Yoo inni hin galuu jee akkasumatti achitti hafe. Ani siiriitti qorrabeeta mana akkana alaa xoora akka inni mana dhufe mana taa'uun. Inni kafa dhukka ijoollee biyya tana akka ijoollee mana dhuftee kanatti kan inni ijoollee asi dhalatte fakkaata bara. Ijoollee taarifa dhuftee fakkaata. Sibiratti akkas ta'e. Ifi wal kuchisee taa'u jiru. Mee ammaa yaaboo beelaa ol dhabu mee kamu la tana fayyaata. Akka haadha isaatti. Inni tana hunda quban qabu. Kasii mitire anaa beeka qaba. Amma ni deemnaa jechuudha. Makaaneeti bakka sana hojii dheeyne akkasitti waanuma jaarsaa fi jaartiinuu naan jaanii waliin nuun jaan gartee san laallaqame. Yoo waliin nu aree yoo ganti? Yoo waliin nu aree silaa nama tokko hidhachuun qaba. Ni beektaa? Ambar qobboo saayiba kiyyaanii hin beekaa. Akkasii yoo waliin nu afaan ni jarjaraa jaartiin gaanii ni jarjarti kana nama qoratti jaartiin manaa fi quban qabu. An jaartiin beeku.
jaartiin xiqqishoo wanta ammoo isa lafa sirraa hin qaba. Ayyee. Mucaadha murteessan mucaadha amma rabbi isaa milkeessu du'aa isii godhaa nama jaalatte irraayi. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya har'as waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufee inni agartanii durgaa dhiiraatu dhalaan haadha qaadhaa jee nama dhufaa har'a eegaltee jirti asirraa kunoo manguddummaan isiif deemuu deema nu hayyame mucaan nuuf hayyame mucaan isiin jettu kanaas walumaan barra hordoftoota keenya amma karaa manguddummaatiin deemuu deema nafaana tura hanga xumuraatti viidiyoo gosseenaa warri chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib sheer godhuu hin dagatinaa hanga xumuraatti nufaana tura waan jettu gaa ilaalla baay baay isin jaaladha.